jirra jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota Zaaraa Entertainmentii ammas viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Osoo gama barumsa kiyyaaf viidiyicha dhufetti hin ce'in namoonni YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan faamilii kiyya ta'a ala hin taa'ina qilleensa keessa amma baay'een qorra waan ta'eef yeroo qorru kana osoo manni kiyya jiru alatti mukaayinaa isiniin jedha. YouTube kiyya subscribe isaan godha kan keessanii guddifadha. Zaaras tanteessanii wantoota hojjedhu keessatti dirqama yoo isin hamilinaataa ta'anis kan waa baay'ee isiniif hojjedhu jechuudha. Namoonni duraan na jabeessaa turtan baay'ee galatoomaa isin jaalladha. Hedduu isin kabaja. Viidiyoon amma isinii hojjechuu deemu wantoota dura ana afaaniin isinitti himaa ture hojiidhaan nutti mul'isi namoota jettaniif viidiyoo rifeensa buqqa'uu isin barsiisee ture. Amma immoo haala rifeensa keessan itti dheeressitan. Namoonni viidiyoota kanneen haarawaa isinii ta'e tokkoffaa irraa isa dura barsiisurraa daawwadha. Ani immoo ittuma fufaa wantoota haarawaa fi wantoota haarawaa check godhee ilaale hunda isinitti mul'isa. Garuu tartiibaan isin barsiisutti jira. Tartiiba isaa ilaalaa irraa fayyadamaa rifeensa keessan kan uumamaa seeraan dheereffachuu dandeessanii. Amma dura waa'ee maaliiti? Waa'ee habba soodaa isin barsiisee ture jechuudha. Habbi soodaan isa kana namni hunduu akkuma beekutti haala kamiin akka itti fayyadamtan viidiyoodhaan isin daawwachiisa. Abishii yookiin shuqoon nu biratti akkanatti argama. Namni baay'een akkuma salphatti argachuu danda'a jechuudha. Haala kamiin fayyadamnaa wanti jedhu haala itti fayyadamtan viidiyoodhaan isin agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf isin akka humna keessanitti itti fayyadamuu dandeessanii akka argitanitti mi'aan amma isheedhuma kana hanganuma fudhadhaa jechuudha. Isin akka feetanii baafachuu dandeessu isin argamtutti. Habba soodaas akkanatti fudhannaa. Okay, nugaa hin baay'ateeyyuu kun shuqoo yookiin abishiidha. Kun immoo habba soodaadha. Haala kamiin fayyadamnaa namoota viidiyoon nutti mul'isi jettanii fi haala isin ittiin fayyadamtan shuqoo kana ni fudhattu. Habba soodas akkana ni fudhattu. Isaan lamaan bakka tokkotti deebistanii daaktan. Anama bakka amma jiru kanatti daakee isin mul'isuu hin danda'u. Isin salphata. Erga daaktanii daakuu gootanii booda zayitii qabdan. Zayitii nyaataa zayitii kamuu haa ta'u dirqama zayituunii ta'uu hin qabu. Zayitii nyaataa illee ni ta'a. Zayitii keessatti buustanii isa daakamaa san ol keessanii osoo hin dibanne hanga guyyaa 5 dhiiftanii jechuudha. Abishiin rifeensa dheeressuu ni fayyada. Baay'ee dheeressaa isinumti deddeebitanii yoo dibattan rifeensa cabus ni dhoowwaa kan buqqa'us ni dhoowwaa jechuudha. Abishii hin beektan namoonni hedduun. Ani immoo seeraan check godhee wantoota arge waan dhugaarra hundaa isin barsiisa. Ijoolleen baay'een kan irraa fayyadamte deebii isaanii natti himutti jiranii. Namoonni seeraan fayyadamuu hin beekne isinumti fayyadama. Eegas immoo ani ka qophaa'e isinitti mul'isa. Kana waan ka qophaa'e jiru kan biraa gubbaadhaan hin qopheessu waan ta'eef jechuudha. Amma dura zayitii fayyadamutti hin jiru. Amma sababa isinitti mul'isuuf sababa saniif fayyadamutti jira jechuudha. Erga daakamee daakamaa isaa haala kanatti keessanii jechuudha. Akkanatti buufattanii kunoo zayitiin gubbaa irratti kalarii jijjiirratteerti. Kalariin zayitii kanaa jalqaba akka maalii ture? Akka bishaanii fakkaata ture. Egaa isatti makamee kalariin isaa akkuma amma isin argitan bifa biraati. Booraas miti yaa jiddu galeessaa jechuudha. Haala kanaan kalariin isaa jijjiiramaa. Inni kun jala gadi hafaa isin immoo fuutanii kama gubbaa kana
dibattu bishaan isaa kan gubbaa kan akkasuma dhiiftanii kan jala hafe fiddanii gubbaan zayitii biraallee rabbuufattanii haala saniin irraa fayyadamuu dandeessu. Waanuma qabdan namoonni waan akkanaallee hin qabne waan qabdan keessatti buufattanii ol kaawwattanii ergasii rifeensa keessan seeraan masaajii gootanii irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Habba soodaaf rifeensa habbi soodaan rifeensa mataa isin dhukkubullee isin fayyaddi sammuu isin dhukkubdu abishii walitti gaafa dibattan isin dhukkubuu dhiisaa jira. Dheeressuu qofaa osoo hin taane waa hedduu fayyada. Viitaaminii rifeensaa hedduu of keessaa qaba. Waan hordoftaniif galatooma isin jaalladha. Viidiyoo an isiniif hojjedhu namoonni viidiyoo gochaan nu mul'isatan sababa kanaaf hojjedhee isinii mul'isaa jira. Namoonni haasawarraa isiniin galle ijaan akkana laaltanii isin galuu dandeessi. Waan dura kadaa akkamii jiruuf kana daakee hin balleessuuf sila daakee isin mul'isa. Turtii gaarii isin haa ta'u waan hordoftaniif galatooma. Zaaraa